السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بوتي إسابة ديوتنا بينجرتو. أبو أندي يوتنا تورستين تي ديمتين غارة داوة جرا غارة داوة جرا إدو تنا. أجائب ربيتي مي مال فقرتجا وصو داوتو داوين تي مي مال رانو يفسو دنديسا. أجايبا عثمان غارة كيسا ديموتين غارة كيسا عثمان ديمو جرو أكنت ديمي للالو لينكي تقنات لفي أنما داويف غارة كيسا ديمو جرو لينكي خندورة فيجي عثمان فيجو إيلا تقنات لكي إيلا خناتي سوغان دكو إيلا خنا مخاتقوتو قباتي جرا هوغاني فين مخا خنا رچي رابدو eelli gannaan kute haada tokkotu muka sanitti hidhamee achi keessa garrarra'u jira. Haada san qabadheetuma irra gashorroke achi leencini na gubbaachi deemu hideetuma afaanuma eelaa kanarra nannaannawa. Waan na mudatemo meettuma dhiise rabbumaa beeka. Maaligaa bargaan xabiyaatiyyatti nama dubbii cicciruun fadhu. Awoo meetti dhiise kaa tasanii wayinatti hafteemi achiihin leenci afaan eelaa kanarra kan nannaannawa. Haada qabadhee irra gaddeeme akkumaan if jala gallaalettiin hubaabaan guddaan kun ha afaansaa eela kana gamaa fi gamana bahu gamaa fi gamana tuqu arrabni kanatti eela keessaa ol garagalee akkata afaansaa san keessa akkumaan if jala gallaalettiin kan arke leencina gubba naanna oliin deebi'etti gadiin bu'atti afaansaa keessaan bu'u. Kana osumaan akka jiru hantuunni tokko firii lama na dhufe adii fi gurraachi rakkoo gubbaa wayinatti haftee mimee eegika. Hantuunni kunis gurraachi haadaan qabadhee jiru kana achi deemeetuma qat godhee achi kuta. Adiinis duubaan dhufee qat godhee kuta. Ammaas as deebe gurraachinis qat godhee kuta. Ammaas adiinis qat godhee kuta. Rakkoo gubbaan na mudatte moo rabbumaa beekameetti dhiis. Laa ilaaha illallah. Yaa habiibi waasitti nafneqa. Achi boodoo. Achi booda kaa lubbuun tunis na rakkattee akkaan ta'uu dhabee hantuuta haada ciru jira. Leencaa na gubbaa nannaanna'u jira. Gadiin kutatti afaan hubaabaan na jala jira. Kanumaan rakkadhee dhiiroo lubbuu tiyyaan akkami yooniin ammaan tana haanni kun asiinaan cite afaan hubaabaa san keessaan bu'a. Haayaan silaa'uu nyaadhame je'ee anuma akka lubbuun rakkatee bakkaan seenu dhabe hirriibaa dammaqe. Atuu rakkachuun dhabdu bar wajjin manaamaa bar manaamattiin akkas ta'e. Kolkolo laalu jiite aja. Firaankii baanan saniitu akkana. Dhagee kaa hiikkeef keessaa qabdi kanuma dubbii mataa qabdeen fiiginiini. Achiihin hoggaa hirriibaa dammaqu deemee hayyuu gandaa gaafadhe akkanaan ta'e leencaan na ari'e leenca dura fiinaan eelattiin kute. Eela keessa hoggaan gallaalu hubaabaa jira. Maali rakkoon akkanaatun jee hoggaan gaafadhu. Leenci si jala fiigu san malakul mawtii naan jee. Haanni ati duraa qabatte san umriitee hanga si hafee naan jee. Hubaabaan qabrii keessa jiru san dalagaateetii naan jee. Eelli guddaan ammoo qabriiteetii hantuunni adii fi gurraachi guyyaa fi halkanii umrii teetirraa kan nyaachu jiru. Guyyaanis hoggaa dhufe umrii tee qat godheetuma kutaa hanga tokko. Halkaniis hoggaa dhufe umrii teetirraa qat godheetuma kutaa hantuunni gurraacha. Haayamee baasaan deemtaa warraan tana. Akkasittiin bookatti turistiin tiyya kuno waan tana mul'ifte laal. Atumma eegaan dubbii tana sitti haasa'uu eegalee fi arma jidduu atuu ka viidiyoo laalu eegaltee fi arma jidduu umrii teetirraa hanga tokko nyaadhamte. Bakka kaleen jirtu arri kee bakka boruun jiru if yaadadhu. Si jala jiranii malakul mawtiin rabbi si haa gargaaru habiibi. Subhaanallah. Wallaahi dhugaa kee jette yaa ajaa'ib. Wallaahi dhugaa kee jette. Akkasin nyaadhamu jira dhugaa kee jette. Rabbi nu haa sattaru yaa Rabbi nu sattari yaa Rabbi.
ee Aboo halaal. Mee mana keessan kana keessa qarshii osoo mana haxaawanii illee buute taatu. Mee laallannu har'aa kumatti xabshiin nu aggarte. eeni laallanna haa maal waa rakkoo qabu ummaan tiyya laal seela lafaa jala kaayyatti laal mudhii irratti faa hidhatti bakka isin keessan barbaanneeti fudhannee akkasitti bitannaan. Wayi atiin kun anuma feetammoo. Mee deemna agarsiisi bakka isin keessan isaan wayii mana jiranii. Sootattiin laalee fuudhaa wayiin nu bitaa. Lakki tokko banan jiran laal hootu ni dhayina Laal eega akkas taate akkaasiin jeeti. Abbaa kee hunda jalaa nuu fidii. Ummaa kee hunda jalaa nuu fidii. Akkasitti walitti fidannee naati heddummeeffannee shaqaxa faadhaan dhaabbanna akkasitti. Akkasit nuu fidi walitti qaqqabi. Tagarte hundaa'u amma deemta seelana jalaa san foonaa. Osoo tokko nun garre abbaa kee fi ummaan teetii osoo nun garre. mucaa warra Ibraahim Haaji Tiqaala maal ilmoon irraa karaa isin jirtaasi ajaa'ib siin jaan ati dhugumaanuu bar ajaa'ibuma sanii ilaalaniituma sii baasanii maali waan akkana ilmaan namarraa karaa isuun asit deemte hattu maal jechuun ijjirtamma maal gorsu ijjirta mucaa san hibo Lakki bara abbaa Haaji. Ambara akkas hin jenneeni. Waan takka gorsutti hin jiru laal akkiniin jechuun hin jiru. Salaatii soomanii jechuun hin jira. Mucaan kee kun quraanaas hin qara'uumi. Akkanuma caloma jee akkanuma deddeemaa tapharra olaami. Saniin salaatii soomanii hin jeen. Malee waan biraa waa takka hin jenne laal abbaa Haaji laal. atoo bada bashichu kanamni akkuma barbaadetti olii gaxoof akkana siin jee meeqam siin jee himi akka inni siin jee akkana naan jee boo wantatti deemna irraa qeetana arraboota qeetanna deebitee beekadhatti ajaa'ib baanan ajaa'ibuma qabdaa woy ilmaan unu jala balleeysite baalage deemna irraa Achubadhaaf narraa. Ani sanirraa hin deema. Niin deema ani sanirraa. Qeete isa wayin kadhaa dhufeemi hannaafiin dhufe malee jechuun niin deeme sanirraan. Wayi. deemna irraa baalagee way bayi qeetiyya Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota ajaa'ib miidiyaa inda Taajir Abaadir. Welcome to gara chaayinaalee keenya baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Viidiyoon tun ka dalagamteef gorsaa fi malee taphaaf bashannanaaf osoo hin ta'in gorsaa fi akka namurraaf gorfamee irraa ifeeguuf dalagamte inshaallah. Viidiyoo tana warroonni hanna eegaltanii akkaataa ammaan tana viidiyoon tun itti dalagamte kana namaa taa jirtanis akka biraan namaa taa jirtanis hayni namaa haraami sirraan galu rabbiilleen dilii biraa hunda siif araarama. Haqa namaa siin araaramu yoo abbaa dhiifama gaafatte abbaanis ni sii godhe malee kanaafuu if eeggadhaa obboleeyyan kiyya kun dhaamsa keenya gara viidiyootti aanutti haa dabarru. Ana ajaa'ibii mee wayiin si himaa na dhagaye amma. way dubbiin baranaa tun ammoo baasuma Bara ammaa kana beekaatu wallaalee wallaalaan qarooma. Hattuutu sooromee cimaatu hiyyooma. Jaarsi osoo jiru ijoollee yaamama. Daa'imni dulloomee seenaa abbatti hima. Hangafni salphatee qoxosuun kabajama. Bara ammaa kana ajaa'ibumee. dhugaan awwaalamee sobni dirree oola biiftuutu dhokatee ji'aatu ifaa bula bara ammaa kana miilli mataa ta'ee namni harkaan deema ijaatu shakkamee gurri amanama sammuun dagatamee garaaf jiraatama bara ammaa kana ajaa'ibumee. Abbaan irree qabu dadhabaa ajjeesee gammachuun jiraata. Hiyyeessi abdii dhabee rabbitti waywaata bara ammaa kana. Sareen mana bulee namni ala gala. Hantuutaaf adurree walammatee bula bara ammaa kana ajaa'ibumee.
Rabbii nama uumeetu namaan arrabsama. Ilmi abbaa caaleet abbaan tuffatama. Dubraatu haadhatti ciniinsutti hima bara ammaa kana. Uumaan rabbii guddaa kabajaa dhorkama. Bifni rabbiin uume namaan jijjiiramee meekaappiin dibama. Dhiiraa fi dhalaatu walii wallaalama. Dhiirri dhalaa ta'a, dhalaan ni dhiiroma. Saalli rabbiin uume namaan jijjiirama bara ammaa kana. Ajaa'ibume. Sangaan qotaa jiru qalamuuf oofama. Lafti qotee bulaa misoomaaf jaamee fooqiif barbaadama. Sooreysi yoomee hattuudhaa ergama bara ammaa kana. Dhukkubni baay'atee reeyfa toora gala. Lammiin lammii isaatti guuza wal yaammatee wal ajjeesaa oola bara ammaa kana. Ajaa'ibume. Jeessootu daakamee nyaataaf gabaa ba'a. Biyyeen lafa keessaa mi'eessituu ta'a. Muuzaaf bulbulamee maqaan dhadhaa ta'a. Shokkarri affeelamee akka deemaa yaa'a. Dhugaan jijjiiramee soba bakka bu'a bara ammaa kana. Ajaa'ibume. Yaa Rabbi ati. Yaa Rabbi.